Tole akkam jirtu. Har'a immoo waa'ee kitaaba sirnaa irratti yaadota tokko tokko kaasuu barbaade. Kitaabni kun koppii muraasatu maxxanes akkasumas immoo carraan akkaataan itti raabsama isaa rakkoo qabaachaa waan tureef baay'ee uummata bira ga'e jedhee hin yaadu. Kanaafin carraa uummata bira bal'inaan ittiin ga'uu danda'u jedhee kan gurgurtaan isaa karaa onlaayinii akka ta'u taasisee jira. Kanaaf kitaaba kana onlaayinii sirnaa books.com jedhu kanarraa liinkii kana seentanii argachuu dandeessu. Yaada bal'inaan asirratti gaggabaabsee kaasu kun bal'inaan kitaaba sana keessatti ibsameera waan ta'eef kitaaba kana bifa kanaan argachuu hin dandeessu. Egaa gara dhimma irratti yoon darbu har'a waa'uma kitaaba kanaa irratti ibsa gabaabaa tokko tokko waa'ee kitaabichaa dimshaashaa waan jiru kaa'uuf yaala. Kitaabichi jalqaba hanga dhumaatti qabiyyee fi haala akkamiitiin akka qophaa'e yaada waliigalaatiin ibsuu yaala jechuudha. Kitaabni sirnaa egaa kan qophaa'e waa'ee sirnaa irratti sirna hoo jennu sirna bulchiinsaa qofaa miti sirni uumama hundatu sirna jechuu hin dandeenya. Uumaa gaditti kan jiru hunduyyuu sirna. Wanti hunduu sirnaan uumamee sirnaan jiraata. Sirna malee kan uumames hin jiru. Sirna malee kan jiraatus hin jiru jechuu waaqa tokkichaan alatti. Wanti hunduyyuu sirnaa'uudha. Egaa waan hunda dura wanni beekamuu qabu waan dhalli namaa baruu qabu sirna jechuudha. Ilmi namaa oduu waa'ee sirnaan barin sirna jechuun sirni akkamittiin akka diriiree fi sirni akkamitti akka hojiirra oolu otoo hin beekin beekumsa biraa argachuun hin danda'amu. Sirnaan ala beekumsi hin jiru jechuu danda'ama. Beekumsa wanni jedhamu sirnuma yoo sirnaan yaaduu fi sirna sana hubachuun danda'amedha beekumsa kan jedhamu. Sirni jechuun sirna bulchiinsaa yookiin immoo akkaataa itti namni itti wal bulchuu kana qofaa miti. Sirni waan baay'ee qaba waan ta'eef kalaqni kamiyyuu sirnarraa ka'a. Kalaqa ilma namaa keessaa teekinooloojii amma jiran kana yoo laalle hundi isaaniitiyyuu sirnarraa ka'aniiti. Sirna akkamiiti? Sirna uumamaatirraa ka'aniiti. Kan waan namni itti tajaajilamaa jiru kana bilbila itti fayyadamaa jiru kana dabalatee xiyyaara ittiin samiirra deemu dabalatee waan baay'ee isaa teekinooloojiin amma mul'ataa jiru kun hundiyyuu sirna keessaa ba'an. Warra sirna hubatetu sirni maal akka ta'e warra hubatetu hojjate jechuudha. Otoo sirna hubatiin humtuyyuu kalaqni kamiyyuu uumamuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kalaqa jechuun uumatumti isaayyuu waan ilma namaatiif ifan ta'in yookiin immoo ilma namaatiif inni foomiin tokko fuulduratti baasanii fiduudha malee uumuu jechuun miti. Kan uumu waaqa qofa. Uumaadha kan uumu ilmi namaa kalaquu danda'a. Waan ilma namaa biraarraa dhokate yookiin immoo waan nurraa dhokate tokko yookiin immoo nuti arguu dadhabne tokko fuulduratti baasanii akka argamu akka mul'atu taasisu jechuudha kalaquun malee waan haaraa uumuu jechuu miti. Wanti hundiyyuu dur uumame duruma sirnaanii ta'u uumama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan uumamee garuu nuti argachuu hin dandeenye yookiin itti fayyadamuu dadhabne warra kalaqan warra sirna hubatan kanatu kalaqee as fuulduratti baasee tajaajila ilma namaatiif oolchaa jechuudha. Sirna jechuun waan bal'aa amma kanaati jechuudha walumaa galattiin. Egaa akka kitaaba kootti yoon deebi'e kitaaba koo keessatti kanan ibsuuf yaale sirni kuni akaakuu sadii akka qabu dimshaashanoo fudhannee sirnoonni jiran akaakuu sadii. Akaakuu sadan kun tokko sirna uumamaati. Inni biraa immoo sirnoota xabbooti. Sirnoota xabbootiin alatti immoo kan jiranii kan ilmi namaa dhiyeenya keessa kalaqe otoo hin ta'in tolfate jechuu dandeenya. Ilmi namaa tolfate immoo sirna siyaasaati jechuudha. Sirnoota sadan kanatu jira. Sirnoota kana akkaataa hubadheen hangan hubadheen ibsuudhaaf yaale kitaaba kana keessattiin fi akkaataa saba keenyatti immoo jechuun akka Oromootti sirna gadaatitu jira sirnoota xabboo keessaa. Sirni gadaa immoo maal akka fakkaatu qabiyyee isaa dimshaashan kaa'uudhaaf yaaleera. Egaa kana walumaa galatti kitaabicha sirna akaakuu sadiin kanaan ibsame. Kana keessatti egaa seenaan ibsameera. Seenaa ilma namaatii fi seenaa akka Afrikaatitti fi akka Oromootti jiru kitaaba kana keessatti sirna wal qabatee jechuudha. Seenaan dalagame yookiin seenaan hojjetame hundi isaatu waan sirnaan wal qabatu waan ta'eef jechuudha. Tokko sirna ture balleessuu fi sirna haaraa diriirsuu
yookiin immoo sirna ture damdamachiisu sirna haaraa dhufe ofirraa faccisuu irratti seenaawwan kanumaan hojjetaman seenaan darbe baay'inaanii kanuma irratti hojjetamaa as ga'e. Kanarratti illee kitaaba kana keessatti seenaa kolonii, seenaa impaayeraa, seenaa barsiisaa amantiidha. Waan kana achi keessatti kaa'uu yaaleera. Akkasumas biyya akkamitti akka hubatamu, biyya jechuun maal akka ta'e, biyyaa fi sirni hariiroo akkamii akka qabu waan akkasii kanatu achi keessatti kitaaba kana keessatti hammatamee jira. Kan biraa waa'ee sirni tokko yoo diigame yookiin immoo sirni tokko wiirtuun isaa yoo diigame sirni sun deebi'ee akkamittiin margaa yookiin immoo akkamittiin deebi'ee wiirtuu isaatti ijaaramaa kan jedhu irratti yaada gara goolabaa yookiin xumura kitaaba kanaatti jira. Egaa gara jalqabaatti deebi'ee yoon yaada kitaabichaa dimshaashan kaasuu yaalu boqonnaa tokkoffaan waa'ee sirnaati. Sirna jechuun maal jechuudha kan jedhu hubannoo waliigalaaf kennuuf yaala. Egaa sirna jechuun dimshaashan akka yaadaan yoo ibsuu yaallu wantoonni walitti galuu yookiin walirratti hirkatoo ta'an tokko yaadas ta'uu danda'a, wantootas ta'uu danda'a. Akkaa fi bakkaa fi akkaataa isaaniitiin yoo walitti galanii ta'anii sirna ta'uu jechuudha. Kun egaa yaada dimshaashan sirna yoo ibsinu jechuudha. Kana jechuun sirni wantoota mul'atanii fi hin mul'anne of keessaa qaba. Wantoota mul'anne keessaa tokko yaada. Yaadni amma tartibaa'ee yaadonni walitti hirkatoo fi walitti galoo yookiin immoo qaama tokko uumuu danda'u akka bakkaa fi akkaataa isaatiin yoo tartibaa'ee taa'ee sirna ta'uu jechuudha. Yaadni wanta mul'anne keessaa yaada of fudhanne jechuudha. Wantoota mul'anne keessaa tokko ayyaana. Ayyaannis akkasuma sirna uumamaatiin sirnaa'uudha. Sirna mataa isaanii qabu isaanillee sirna sanaan dhala namaatirree tajaajilu jechuudha. Wantoota mul'atan keessaa immoo qaama namaa dabalatee wantoonni mul'atan uumamni mul'atu hundiyyuu sirnaa'uudha. Sirnaan ijaaramanii warra lubbuu qabeeyyii yoo fudhannee sirna seelitii jalqabee hanga sirna qaama guutuu yookiin boodii siisteemii amma jedhamutti jechuudha. Haga sanatti kan sirnaa'edha. Sirnoota wantoota yoo fudhanne immoo haga atamiidhaa jalqabee haga soolaar siisteemii yookiin immoo sirna hawaa sanaa olittis sirnoota hawaatiin olittis wantu jiran hundumti isaaniitu sirnaa'uudha jechuudha. Sirna qaamaa keessaa yoo fudhanne kan dhala namaa yookiin bineensota wal fakkaatoodhuma yoo fudhanne sirni argamsuu hin jira. Sirni nyaataa hin jira. Sirna nyaataa daakuu jechuudha. Sirni dhiigaa hin jira. Sirni tiruudha kan sombaa akkasuma hundi isaaniitu sirnaa'uudha. Kophaatti sirnaa'uudha. Walittis dhufanii sirna guutuu qaama kan uuman sirnaanii jechuudha. Karaa sirnaan sanaanii yoo sirnaan hoo jennu akkaataa walitti hirkannoo isaaniitiin tartibaanii sororfamanii bakka akkaa fi akkaataa isaatiin yoo walitti galanii qaamota keessa sirnoonni xixiqqoon qaamota keessa jiran kuni qaama guutuu sirna qaama guutuu sana yookiin immoo boodii siisteem uumuu jechuudha. Egaa akka uumamaatitti akkasittiin fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Sirni waaqni yookiin immoo uumamoota kana ittiin uume sun sirna uumamaa jedhama. Sirni uumamaa kun egaa waan mul'atuu fi waan hin mul'anne of keessaa qaba. Waan mul'atu qaama waan mul'atu ittiin hubachuu danda'u ni hubatama. Waan hin mul'anne garuu karaa ayyaantummaa qofaan kan bira ga'uu hin danda'amu. Innis guutuutti bira ga'ama otoo hin ta'iin hangi bira ga'amuu danda'amu hin jira. Hanga dhalli namaa beekumsa ayyaantummaatiin yookiin immoo kennaa ayyaantummaatiin bira ga'uu danda'u ni jira. Wantoota mul'anne keessaa waan kanatu lamaantu walitti sirnaa'ee sirna ta'a. Sirna uumamaati irratti hundaa'uudhaan sirnoonni uumaman immoo kan dhalli namaa tolfatee yookiin immoo sirna uumamaa bu'uura godhatee diriirfatee sirnoota xabbooti. Ilmi namaa egaa sirnoota xabbootiin erga uumamee jalqabee hanga sirni siyaasatii fi barsiisni amantiin dhufiniin duratti jechuudha. Sirnoota xabboo kanaan walitti bulaa wal bulchaa toonaas ga'e wal bulchaa toon dhufe. Erga sirni siyaasatii fi sirnoonni barsiisa amantiitii wal qabatanii dhufanii booda immoo sirnoonni xabboo dagatamuudhaan yookiin immoo dadhabamuudhaan laafutti gara diigamuutti dhufanii hambaan isaa baay'inaan Afrikaa keessatti jira. Biyyoota Eeshiyaa keessaa saga tokko hambaadhaan ni jiru.
biyyoonni tokko tokko ittis deebi'anii kan haala guddinaa ammaa wajjin wal simsiisanii itti fayyadamaa jiranis jiru. Keessaa biyyoonni Eeshiyaa keessaa biyyoonni akkasitti itti fayyadamaa jiran hedduudha. Gara biyyoota Afrikaatti yoo dhufne egaa sirni xabboo kuni akkuma ukkaamametti akkuma barsiisa amantiitii fi sirna siyaasatiin wiirtuun isaa diigametti jira jechuun danda'ama haga ammaatitti. Deebisuudhaaf yaaliin garaagaraa koloniin dura godhamaa ture. Otoo kolonii warra Awurooppaan dhufaniin dura sirna kanatti deebi'uuf tattaaffii hedduutu qabsoo hedduutu gaggeeffamaa ture lammiilee Afrikaatiin jechuudha. Erga sirni kolonii dhufee jaarraa 19ffaa guutuutti Afrikaa to'ate booda garuu tattaaffiin sirnoota xabboo deebisuuf taasifamu baay'ee laaffatee haga dhaabbachuutti ga'ee. Maaliif sirni kolonii akka malee sirnoota xabboo akka malee laamsheessee wiirtuu isaanii akka jirutti kan karaa muudatiin jiru barsiisa amantiitiin bakka buuse kan karaa bokkuutiin jiru immoo sirna siyaasatiin bakka buuse waan kanatti bakka bu'eetoo deemaa jira jechuudha haga har'aatittiin. Kanaaf sirnoota xabboo Afrikaa keessatti deebisuun keessawuu koloneeffattoota Awurooppaatiin booda baay'ee haala rakkisaa keessa galeeti jira jechuudha. Haga dagatamuutitti haga dhaloonni irraanfachuutitti dhaloonni amma jiru sirnootuma xabbooyyuu hanga irraanfachuutitti ga'ame. Egaa sirnoota xabboo keessaa tokko kan ta'e sirni gadaa kan Oromoon ammaayyuu bakka bakkatti gosa gosattaa ciccitu malee jiruu jireenya isaa keessatti ittiin gaggeeffataa jiru jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeeffataa jiru sirna gadaati. Amma Afrikaa keessatti hambaa guddaan hafeetoo jiru sirnoota xabboo keessaa gadaatti kan qixxaatu hin jiru jechuun hin danda'ama. Gadaan hangafa yookiin immoo bu'uura isaa guututti oduu gadinniisiin ammaayyuu gosoota yookiin immoo ardaa garaagaraatti Oromoo keessatti cicciteetoo jira. Wiirtuun gadaadhaa akkuma sirnoota xabboo kamiiyyuu bokkuu fi wiirtuu muudati. Wiirtuun muudaa guutummaatti akka dagatamu taasifamee jira sirna gadaa irratti. Hambaan amma jiruyyuu ardaa ardaatti ciccituyyuu kan bokkuuti. Sirna bokkuutuu fi darbee darbee sirna qaalluuti kan jiru. Muudaan guutummaan guutuutti sirni muudaa guutummaan guutuutti laamsha'ee iddoon isaa dagatamuus baatu bakki isaa hafuus baatu hojiin tajaajilli inni kennaatoo ture yookiin immoo muudaa inni kennaatoo ture guutummaatti dhaabbateera yeroo ammaa hin jiru jechuun hin danda'ama gadaa keessatti. Kana jechuun sirna muudaatti tafe maleedha muudaan bade jechuu miti. Muudaan ni jira yoomiyyuu muudaa jechuun ayyaana warraati inni irra. Hanga abbaa warraa fi haati warraa seeraan utubaa dhaaban tokko jiranitti muudaan yeroo hundumaa ni jira. Garuu immoo sirni muudaa kan uummata qajeelchuu gadaa eebbisee bobbaasu suni amma hin jiru. Amma wanni guddaan umtiyyuu qabsoon dhaloonni itti jirurree sirna kana bakkatti deebisuudha. Sirna muudaa kana jechuudha. Muudaan deebinaan bokkuun ardaa ardaatti ciccitee jiru kunirree bakka tokkotti deebi'ee bokkuu tokko wiirtuu tokko jalatti deebi'uu danda'a waan ta'eef sirna muudaa kanattu laafetoo jira akka malee ittiin haala gaddisiisarra jira. Yeroo dhiyoowaas hambaan isaa babba'ee dubbatamuu jalqabeera. Egaa akkuma kanaan dura kaasee wiirtuun muudaa kan gadaa Oromoodha. Erer jira. Erer caffee dongoraa jira. Adeemsa seenaa dheeraa keessattiin warri asii ka'ee hanga odaa roobatii fi madda walaabuutitti socho'anii warri muuda gaggeessatoo turanii ulfaaf ulfinni isaa garuu asuma caffee dongoraa erer kormaa jira jennee turre yeroo darbirreedha. Ulfaaf ulfinni isaa asuma jira jechuun immoo hiikaa baay'ee qaba. Kanaan dura kaaseera gara fuulduraatti yaada kana ittiin deebi'a. Ulfaaf ulfinni maal kan jedhu. Kanaaf ulfaaf ulfinni jiraannan deebi'ee marguudhaaf homaa wanti rakkisu hin jiru jechuudha. Yoo dhaloonni itti deebi'e wanni rakkisu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif bakki jira ulfinni isaa jira ammayyuu gadaan tuulamaa itti irreeffata waggaa 8 bakki isaa hin jira. Hin beekamas seenaadhaanii. Ulfinni isaatis immoo hin jira jechuudha. Ulfaan isaatillee hin jira jechuudha. Asuma naannuma caffee dongoraa kana ulfaan isaa ulfinni isaa guutummaatti jira jechuudha. Kanaaf wanni barbaadamu dhaloonni waan kanatti fuula deeffachuu qofaa jechuudha. Waan kana deebisuun ulfaataa miti. Egaa gabaabumatti sirnoonni xabboo hundi isaaniitu sirna uumamaa bu'uura godhatanii akkasumas eenyummaa sabaatiin masakamanii ijaaramu waan ta'eef
yoo wiirtuun isaanii diigamellee yookiin wiirtuun isaanii akka dhokatu taasifamerre hambaan heeraaf seera isaanii uummata keessaa baduu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa sirnoonni xabboo waan mul'atu qofa odoo hin ta'in waan hin mul'anne ayyaantummaa wal qabatanii diriiru waan ta'eef namni kan balleessuu danda'u yookiin immoo sirni biraa kan dhoksuu danda'u waanuma mul'atu dhoksaa jechuudha. Waan hin mul'anne suni hambaadhaan dirree sanarratti rabateetuma ta'a. Kanaaf guutummaatti sirnoota xabboo wiirtuun isaa kan mul'atu yoo diiganirree hambaan heeraa fi seera isaa yoomiyyuu uummata sana keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Deebi'ee latuudhaafis hambaa qaba waan ta'eef hin rakkisu jechuudha. Egaa walumaa galatti sirnoota xabboo yaada dimshaashatiin amma kana yoon jedhee sadaffaan immoo sirna ilmi namaa tolfate adeemsa yeroo dhiyoo keessa tolfate sirna siyaasaati jechuudha inni sadaffaanii. Egaa sirni siyaasaa mootummaadhaan hoogganama. Mootummaan immoo garee yookiin paartii waan jedhamuun ijaarama. Paartiin immoo namoota falaasama wal fakkaataa qaban yookiin yaadama wal fakkaataa qabna jedhanii yaadaniin kan walitti dhufee ijaaramu jechuudha. Paartii namootarraa ijaarama. Haala kanaan kan deemudha. Egaa sirni siyaasaa erga dhufee waggootii gara 5,000 haga 4,000 tilmaamamu. Baroota amma kana lakkoofsiseera jechuudha. Hundeeffamni isaa bu'uurri hundeeffama isaa mootummaa ijaaruudha waan ta'eef mo'anii bulchuudha. Uummata tokko uummata kiyya jedhu yookiin immoo uummata bulchuun danda'a jedheetoo of jala galchuuf yaalu tokko hundumaayyuu moo'ee bulchuu jechuudha. Mootummaan hundeessaa waan ta'eef sirni siyaasaa. Karaa biraa egaa sirni siyaasaa wiirtuu bokkuu bakka bu'eetoo dhufe jenneerra. Wiirtuun bokkuu bulchiinsa biyyaati seera waan seeraa qofa jechuudha. Waan heeraa of keessaa hin qabu. Heerri kan wiirtuun mudate jenneerra. Heerri hariiroo uumaa fi uumama wajjiniin jiru kan agarsiisu yookiin hoogganu yookiin waan sana qajeelchu jechuudha. Sirni siyaasaa immoo waan kana hin qabu. Heera hin qabu jechuudha seera malee. Egaa bokkuudha waan ta'eef seera qofaan kan biyya bulchuuf yaalu sirni siyaasaa. Egaa sirni siyaasaa dhufee booda kolonii impeeraalizimii jedhamuun jalqabee haga har'aatti kapitaalizimii sirna jedhamutti jechuudha. Egaa jiruuf jireenya dhala namaa karaa adda addaatiin oofaa asiin ga'eera. Bu'aa inni uummataaf yookiin dhala namaatiif fide caala. Miidhaa inni sirna uumamaati irratti geessisetu caala. Sanaaf yeroo ammaa rakkoowwan garaagaraan akka dhukkubaa, akka waraanaa, akka walii galuu dadhabuu fi walumaa galatti ofittummaan dhala namaa garmalee babal'atee daangaa dhabee hanga namni kophaa yaaduu fi kophaa jiraachuutitti deemuutti kan ga'atoo jiru jechuudha. Sirna uumamaatirraa fottoqee waan jiruuf deemsa haga ammaa keessatti bu'aan inni buuse karaa teekinooloojiitiin hangi deemee hin jira. Garuu kasaaraa isaa caala. Egaa sirni siyaasaa walumaa galatti wiirtuu bokkuu bakka bu'ee yoo deemu heera hin qabu jenneera seera. Garuu sirna siyaasaa keessatti mootummoonni heera biyyaa waan jedhamu hin qabu. Konstitushinii waan jedhu noo laallee gaarii natti fakkaata. Heera jechuun isaa miti waan ta'eef heerri biyyaa kun bu'uura seerota isaan ittiin biyya bulchanii sanaati malee heera ta'uu hin danda'u. Heerri hiikkan isaa akka sirna Oromootitti hariiroodha. Hariiroo sirna uumamaa fi uumaa wajjiniin uumamni qabu jechuudha. Ilma namaa dabalatee uumamni hundi hariiroo inni uumaa wajjin qabu karaa heeratiin kan qajeelu. Sun immoo wiirtuu muudaa jala. Wiirtuu muudaa akka sirna siyaasaatti hin jiru. Sirni siyaasaa kun garuu adeemsa keessa wiirtuu muudaa kana gara akka barsiisa amantiitiin karaa barsiisa amantiitiin bakka buusuudhaan wiirtuun muudaa barsiisa amantiitiinis waan garaagaraati amantiis miti. Uumama sirna uumamaati waan ta'eef hariiroo sirna uumamaati waan ta'eef amantiis miti sirni muudadha. Garuu barsiisni amantii akka sirna muudatitti waan tokko tokko akti gochaas gahan jechuun hin danda'amu. Sirna siyaasaa wajjin wal cinaa isaan akka sirna muudaa hooggananitti sirni siyaasaa immoo wiirtuu bokkuu akka hoogganaa jirutti akka hoogganutti deematoo agaarraa deemaa jira. Deematoo as ga'ee agaarraas deemaa jira jechuudha. Egaa walumaa galatti
waa'ee kanaa irratti bal'inaan fakkeenya garaagaraa kaasee kitaaba keessatti ibseera waan ta'eef kana kitaabumarraa argachuu dandeessu. Jalqabarraa impeeraalizimii irra jalqabee fiyudaalizimiin itti aanee dhufe. Achi booda sooshaalizimii, kapitaalizimii waan amma keessa jiran kana jechuudha. Sooshaalizimii, kapitaalizimii, impeeraalizimii fi fiyudaalizimiin sirnoota hafanidha. Hafan waan jedhu bifa jijjiirratan malee bu'uurri isaanii diigameetu kan biraatiin bakka bu'e otoo hin ta'in adeemsa jijjiirameera. Adeemsi isaanii jijjiirameera. Impeeraalizimiin gara fiyudaalizimiititti adeemsa isaa jijjiire. Fiyudaalizimiin immoo adeemsa keessa gara kapitaalizimii fi gara sooshaalizimiitti bakka lamatti fottoqe jechuudha. Adeemsa kanatu jijjiirame malee bu'uurri sirna siyaasaa hin jijjiiramne akkuma jirutti. Akkuma jalqaba kaayyoo tolfameef sana kaayyoon inni tolfamee fi mootummaa ta'anii mo'anii bulchuu waan biraa homaan qabu. Kanuma mo'anii bulchuudha. Seera adda addaa baasuudhaan biyya paartiin yookiin immoo garee wayii moo'ee biyya kiyya jedhu sana bulchuu jechuudha. Gabaabumatti jechuudha sirni siyaasaa. Egaa kun sirnoota birootiin sirna xabbootiin garaagarummaa guddaa qaba. Sirni xabboo mo'anii bulchuu oduu hin ta'in bu'uura heera uumatiin seerota diriirfatan yookiin immoo seerota tumatan sanaan biyya bulchuu jechuudha malee qaamni moo'ee yookiin immoo garee wayii moo'ee dorgommii wayii moo'ee bulchuu hin jiru. Gita qaba, gahee qaba. Akka sirna gadaatitti yoo fudhanne gulantaan gadaa hin jira. Akkasuma immoo miseensi gadaa hin jira. Gulantaa 5tu jira yookiin sadarkaan gadaa 5tu jira. Miseensis 5tu jira. Miseensi 5 fi gulantaa 5 kun waggaa 8 wal jijjiiranii geettii isaaniitiin itti gaafatamummaa yookiin immoo geettii waan isaaniin ga'e sana yookiin immoo geettii isaanii sana waan hojjetuu qaban sana waan seeraan caffeen lafa teechiste sana raawwatu jechuudha. Hundumti isaanii gaafa waggaa 8 ga'e tokkorraa tokkotti darbaa akkasittiin deema. Kun jechuun aangoorraa aangootti darbaa deema otoo hin ta'in geettii keetu yookiin immoo kennaati dhaloota keessatti qabdu santu yookiin immoo kennaati dhalootaan itti dhuftu santu sibira gaa sirra darbaa deemaa jechuudha. Kanaaf sirni gadaa aangoo waan jedhamu hin qabu kan jennuuf aangoon hin jiru, geettii jira. Geettiidhaan itti dabarta. Geettii sanaan tajaajila. Geettii sadarkaa gadaa irra jirtu sanatti waan sirraa eegamu, sadarkaa foollomaa irra jirtu ta'e waan foollomaa irratti sirraa eegamu, sadarkaa qondaalatti jirta tana waan qondaalummaatti, sadarkaa raabatti yookiin dooriitti jirta tana dooriidhaan raawwatuu qabdu, sadarkaa lubaarra jirta yoo ta'e immoo sadarkaa lubaatitti waan raawwachuu qabdutu jira kan seerri caffee kan tumee lafa kaa'e jechuudha. Seerri kun immoo akkuma jalqaba jedhe heera irratti bu'uura godhatee kan dhangala'e yookiin seerri kun kan tumame jechuudha.